Kam jirtu ijoolle? Nagaa jirtu ijoolle? Kun qophii sirna gadaati. Qophiin sirna gadaa torbeedhaan karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin kan isiniif dhiyaatudha. Qophii sirna gadaa torbee darbee keessatti waa'ee heeraa fi seera murtii odaa roobaa jalatti tumame, akkasumas ammoo heera jechuun maal jechuu akka ta'e, seera jechuun hoo maal jechuu akka ta'e hubattaniirtu jenneet abdii qabna. Ijoolle, qophii sirna gadaa torbee kanaatiin kutaa lammaffaa waa'ee heeraa fi seera murtii odaa roobaatti lallabamanii isiniif dhiyeessinaa. Hanga xumura qophii kanaatti nu hordofaa jenna. Oromoon odaan hidda lafaa, gadaan hidda waaqaa jedha. Seerri uumaa fi uumamaa heerota gadaa keessatti hammachiifamanii akka ilma namaatiif mijatutti tumamanii taa'u jedhama. Ijoolle, heeraaf seerri halkan tumama moo guyyaa tumama? Heerri maali? Seerri hoo maali? Ijoolle, heerri seeraa oliiti. Seerri ammoo waan ilmi namaa itti waliigalee qajeelfate takkahuu ittiin buluudhaaf tumatee lafa kaawwate jechuudha. Yookaan ammoo labsii mootummaan yeroo yerootitti baasu seerota jedhamaniis ni beekamu. Heerri uumaa fi uumamaa, heerri dhala namaa fi heerri biqilootaa akkasumas qabeenya uumamaa kan kana fakkaatanitti qoqqoodameet jira. Heera gooroo fi goorannoo, seerota gooroo fi seera gooroo, akkasumas ammoo seera walabaa kan kana fakkaatan faatu jira. Odaa roobaa fi dhaddachas ilaalchisee heeraa fi seerota odaa roobatti sirna gadaatiin tumamanii turan ilaalchisuudhaan waan abbaan caffee gadaa Oromoo Arsii obbo Umar Muhammad himan kanas dhageeffadhaa walitti deebina. Maarree ilmaan koo nuuf oolchaa hoffoltiin ta waaqati, murtiin ta namaati, heera ka kenne waaqa. Amma dhaddachaaf odaa isinii addaan baasa. Odaa jechuun odaa katti ol kaayatan, ka namaa ol kaayu, ka dhawan gartee dura aanan bahu, ka eegasii bishaan bahu, ka eegasii dhiiga bahu. Maal fakkaata? Bishaan aanan inni dura bahe nagaya, bishaan inni bahelleen akkasuma. Aanan gaafa bahe kaadha fakkaatu, bishaan gaafa bahe nagaya ka fakkaatu, gaafa dhiige ka nama fakkaatu, gaafa gadaa'ee dhuffatullee ammoo ka namaa ol kaayu. Odaan akka kana dhaddachatti waan murate achi jalatti lallabataa. Odaan wayyu seera jalatti hin tuman isiniin jedhe, heera isa jalatti hin caqasan isiniin jedhe. Eebbaaf dhaqan jedheen malkaa dhawaa dhibaayyuuti. Waan dhawaan laallatee barasaa eeggatee dhawa isaachi dhibaayyuu guuttata. Dhibaayyuu torba qaba. Mootiin odaa dhaddacha. Dhaddacha jechuun dhawaa dachaasan dhawaan dachaasee dhawa jechuun waggaa 8 irraa waggaa 80tti ka murtiin ilma namaa jala teettu. Dhaddacha jechuun dhawaatan dachaasee dachaasa bakka naannawa sirna gadaa. Kabarri keessan kun kalaandara jedhuun kanu ammoo lakkoofsa yookaan dhawa jennuuni. Guutuu siyaa ta'u maarree isinitti jabaa jedhu waa fena gaafattanii isin caqasa. Dhageeffattanii ijoolle hedduu namatti tola. Seerri odaa roobaatitti labsame daa'immanii fi dubartiifis waan kaa'ee qaba. Haala kamiin labsame? Maarree seerri odaa roobaa gaafa dhufu ilmaa muree muramte, jaarsa dulloome waliin muree fi muramte, haadhatti aansee muramte, loonitti aansee muramte. Maal jedhee mure? Maarree ilma badee deemu, ka badiif deemu, ka balleessite ati badii jedheeni. Arda wanni sun hin tajirtu murtiin odaa roobaa ta Oromoon bakka takkatti muratte sun ilmaan san seerrisaa ilmaan dheengii jedhe. Yoo abbaan kijiben kijib, yoo ollaan kijiben kijib, yoo abbaan haten hata, yoo ilmaan haten hata, kana mulqee mure odaan roobaa. Isinii biyya nutti kennine duratti handaraafaa gooba jenne gurbaa kijibuuf keessatti beeka. Intala kijibduuf keessatti beeka. Taattuuf keessatti beeka. Taachisiiftu simtu beeka. Yoo warri san tahirree warra halangeen kalee waadaa kaa'e. Oromooni san isintuuf keessaa baasa. Maarree heerri isinii mura dide sunini isinilleen adabbiin isin qabdan shaxxee qabdani, qunxuuxxaa borondisaa qabdani, waan guddisa keessanis sani amma sanit isinii deema narraa dhageettanii maarree ilmaan koo.
odaan roobaa seera ilmaa goljatti mure. Seera dubartii goljatti mure. Ilmaan abbaa guddisa. Hangafa abbaa fakkaatu guddisa. Intala abbaa guddisa. Gurbaa abbaa fakkaatu guddisa. Gaafa heerumte dhiirsa qabdi. Seerri isii daddachan qabu achitti cittee mure. Maarree ka ilmaanii. Abbaan goljatti guddisee, intalti obboleessi guddisee, ol'atu guddisa. Jaarsa kara deemu safeeffatanii. Waan akkanaa kana keessa ammaree murtii shaxxee ta borondisaa sii mure, ta haatetii goljatti biraa hambise, teetana guddisa keessa waan sii bule si dhageessisaa dhagaye murtii odaa roobaati. Wantoonni ijoolleen qalbifachuu qaban hoo maal fa'i? Kanarrattis waan hayyuun jedhan dhageeffadhaa. Hayyee amma addaan qoodee heeran caqasee seera qoree mure sirna uumaan baati jedhe. Maarree ilmaan koo ammaan waan jedhe san akaakayyuu abaabayyuu nutti taree seerri ansii dubbadhu kun heerri guutuu seerri dirbaba. Dirbaba jechuun irduu dhaddachaa irduu dhufa odatti guutama. Eega guute guddisa ilmaanii keessaa. Gurbaan har'a kijiba dhiiselleen ifumaaf. Mucayyoo waliin guddatu sunilleen ifumaaf. Seerri mucayyoo waggaa 16tti seera bobbaa keessaa gara ilmaanii keessaa manatti deebi'a. Ingeettee in heerumte. Ka gurbaa waggaa 24tti achi keessa goodiyyaa keessa tura. Goodiyyaa keessa tura. Dirbaba san keessatti guutuu gara odatti yoo dhufe keessaa qooda seerri odaa caqafamee guuteen alaan argattu beeki. Tageetteen heerumtii ka ga'een fuudha. Handhuraa qabdi, qodhaa qabdi. Handhuraan ka gartee gaafa heerumte warri si gurbaa kenneefi qodhaan ka inni maharii jedhamtee yoo islaamni fuudhe kennamtuufi geegayoon ammoo ka warri isii kennuufi bifa sadihiin horatta keeti. Waan ammoo gartee laguxas keessa jira. Waan safuxas keessa jira. Intalti waggaa 12 gartee idduu dhiiraan bultu. Barcumaa dhiirarran teettu waan dhaqqabutu jira. Waan kasaata Oromoon jette takka ilma kasaatu jira saniifuu laguu godhatte waggaa 12 geennani mucayyoo waggaa 12 taphattullee gurbarraa fagoo ba'i. Harkallee gaafa xuriin sutti dhuftu gurra warra keetitiifu aadaa Oromootiifu murtii odaa roobatiifu. Wayyoomaaf mooyyeerra teetti osoo marcumaan jiru heera dhorgee seera mitii dhagayadhu. Qolaa goggogarra teetti heeratu dhoowwe seerri dhoowwine dhagayadhu. Intala walabaa qarruu bulte yoo ilmi kasaa ka kisii jedhan kasaa kal'orraatti dagaagame gurra warratuu bada eessaa fiddetuu gaafatama. Malkaamii callee yoo dhayitu qarsarra wayita xurii qabduun taa'inii ilaalladhu. Ilmaan koo maarree anarra abbaa keeti anarra wayyuu keeti gara safuu fi safeeffanna'aati. Waggaa 9 ol yoo geette waggaa 9 gaditti malee dhiira waldhaansoon taphattu. Farda kooraa oowwaa namni irraa bu'e yaabbattu. Itillee oowwiturraa ka'an jettu. Heeras dhorgo seeran muramtee safuun talaatii dhagayi. Kooraa abbarran teettu, barcuma abbarran teettu, uffata abbaa obboleessatuu miiccu eega xuroofte intalti aayyaa tanannatti jiraan har'a yettii dhagayi. Heeras dhoowwe seeratu sii mure. Gurbaan sunillee eega maarree uumaa tantee sagaleen tee darrifte. Eegaf beeyte. Eega gartee fuulli kan kee finniisa jedhamu san si baase. Obboleettii teetilleef safuu, tasi fakkaatulleef safuu. Gurbaan mataa faaqiraan tala mogolee xurii, gurbaan kottee cifaa. Safuu kan atillee ni eeyda fi dhagayi kuunnu. Ta laallattellee, ta abuurattellee heera uuma sii kenne seerumaan fuuta. Waan gadaa deebifna jenne, miiloo Oromoo barbaanna jenne. Tanaafan siin jedhe naa itichitu ilmaan koo naa dhagayaa heeraa seerri akkasitti qaba. Egaa kaa ijoollee qophii sirna gadaa torbee kanaa waa'ee seera odaa roobarratti xiyyeeffatu kan torbee kanaa kanumaan xumurra torban sagantaa wal fakkaatu biraatiin walitti deebina. Hammasitti qophiilee karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin isiniif darban dhageeffadhaa jechaa nagayatti jenna.